Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa Chaanaalii oduuwwan yeroo kana qabannee dhiyaannetti jirra turtiin keessan wajjiniin haa ta'u isiniin jenna YouTube keenyaaf haaraa kan taatan subscribe kan jedhu qalama diimaan kan barreeffame akkasuma mallattoo bilbilaa sanallee tuquun dagatinaa kana gochuun keessan ergaawwan keenya wayitaa gadhiifaman akka isin yaadachiisaniif isin gargaara jechuudha daawwattoota keenya odeessa keenya har'aa keessatti maanguddoo waggaa 50 afuriif waldaa guutuu wangeelaa qaxanaa hulattiitti wangeela barsiisaa fayyina lubbuu namoota hedduudhaaf sababa ta'anii wangeelaawwii Faantaayee Adaree jedhaman biyya lafaa kanarraa muddee 16/2014 boqotaniitu jiru umurii isaanii waggaa 78ffaatiin haala kamiin akka boqotan akkasuma seenaa isaanii gabaabinatti kan wal wajjiniin ilaallu ni ta'a daawwattoota keenya. Ittaansinee kan wal wajjiniin ilaallu waldaan masarata Kiristoos Itoophiyaa uummata kaaba Itoophiyaatti argaman iddoo addaa Sameen Shawaa jedhamutti sababa weerara TPLF'n saamamanii balaan rageef deeggarsa midhaan nyaataa fi zayitaa nyaataa taasisanii jiru akkasuma uummata Booranaa wongeen isaan qaqqabeef illee waldaan masarata Kiristoos Itoophiyaa kun deeggarsa taasisuun isaanii ni yaadatama isa kanallee bal'ina isaa qabannee dhiyaanneerra. Sadaffaa irratti kan nu ilaallu seenaa ajaa'ibsiisaa maanguddoo waggaa 107 yookaan immoo Barajaan Hoy jedhamu yookaan mooticha Haayile Sillaasee keessa nama wangeela labsaa turanii hamma ammaatti lubbuudhaan jiran waldoota 103 hundeessan nama Baalee wal wajjiniin ilaalla goota wangeelaa kanallee seenaa isaanii kan isinii qoonnu ni ta'a daawwattoota keenya. Arfaffaa irratti kan nu ilaallu yeroon kun yeroo teknooloojiin addunyaarra babal'atee jirudha yeroo kanatti immoo waaqeffannaa waldaa keessaa karaa meeshaa teknooloojii virtual reality jedhamuun kutaa addunyaa kam keessayyuu ta'anii hirmaachuun akka danda'amuuf kalaqameetu jira xumura irratti daawwattoota keenya. Nama ofii isaatii abiddatti seenee lubbuu 8 immoo abidda jalaa oolche isiniif qoonna innis hin duune waaqayyo isa gargaaree lubbuudhaan baheetu jira hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jenna beeksisa sekeendii muraasa booddee walitti deemna. Deebinee dhufneerra daawwattoota keenya oduu gaddaatiin wayita jalqabnu waggaa 54 waldaa guutuu wangeelaa qaxanaa hulattiitti wangeela barsiisaa kan turan fayyina lubbuu namoota hedduutiif sababa kan ta'an wangeelaawwii Faantaayee Adaree biyya lafaa kanarraa gara gooftaa deeman gaash faantuun muddee 16/2014 dhalatanii umurii isaanii 78ffaatti gara gooftaatti kan deeman yoo ta'u waggoota 54 oliif waldaa kiristiyaanaa qaxanaa hulattii keessatti dubbii sagalee waaqayyoo barsiisuudhaan tajaajilaa turaniiru. Sirni gaggeessaa isaanii waldaa isaanii qaxanaa hulattiitti qibxataa boruu jechuudha muddee 19/2014 guyyaa keessa sa'aatii 6 jalqabee kan raawwatamu yoo ta'u sirni awwaalchaas gaafasuma sa'aatii 9tti bakka awwaalchaa Phexros Phaawulositti argamutti ni raawwatas jedhameetu jira ijoollee isaanirraa odeeffanne. Gara odeessa keenya lammaffaatti yommuu darbinu waldaan masarata Kiristoos Itoophiyaa uummata kaaba Itoophiyaatti bakka addaa Sameen Shawaa jedhamutti sababa weerara TPLF'n saamamanii fi balaan rageef deeggarsa midhaan nyaataa fi zayita nyaataa taasisan. Akka ibsi waajjira pireezidaantii waldaa masarata Kiristoos Itoophiyaatti bahe ibsutti guyyoota 11 dura deeggarsa qarshii miiliyoona 20 ol baasii gochuun uummata 21,000 oliif deeggarsa midhaan nyaataa taasisan. Deeggarsi maallaqaa kun walta'iinsa dhaabbata Compassion International Itoophiyaa fi waldaa masarata Kiristoos Itoophiyaa waliin ta'uudhaan akka argame ifoometu jira. Ergama isaanii erga amanamummaa raawwatanii booddee miseensonni gargaarsaa fi misooma kanaa jechuudha turtii guyyaa 11 booddee koreen gargaarsa waldaa kanaa jechuudha gara Finfinneetti deebi'aniis jiru. Waldaan masarata Kiristoos Itoophiyaa kanaan dura Booranatti uummata Oromoo hongeedhaan miidhamaniif deeggarsa midhaan nyaataa taasisuun isaanii ni yaadatama. Toora Feesbuukii waldattiirraa odeeffanne.
Sadaffaa irratti kan isin qoonnu daawwattoota keenya maanguddoo waggaa 107 godina Baaleetti waldoota 103 hundeessanii jiru. Ijoollee dhala isaanii namoota 126 arganiiru. Barajaan Hoy yookaan Tafarii Makonnin yookaan immoo maqaa addaa mooticha Haayile Sillaasee keessallee tajaajila kan jalqaban yommuu ta'u, wayita sana egaa umurii dargaggummaa isaaniitiin tajaajila jalqabanii wangeela kana hin labsinaas jedhamanii hidhamaniiru, dararamaniiru, miidhaa hedduunis isaanirra ga'eetu jira. Mootummaan Dargis wayita dhufu mana hidhaa keessatti kan isaan reebanii fi mankaraaranitti ramaduudhaan dhiphisaa turaniiru. Kana qofaa utuu hin taane maatii warra galgala mana hidhaa keessatti isaan dhiphisanii isaan reebanii kana hafuurri hamaan baay'ee waan isaan rakkisaa tureef haa ta'u malee egaa warruma isaan dararanii gaafatamanii maatii warra alangaadhaan mana hidhaa keessatti isaan reebanii kana hafuura irraa baasaa bilisa isaan baasaa jechuudha. Hafuura hamaarraa isaan qulqulleessaa gara foon isaaniitti gara qaamummaa nagaa isaaniitti akka isaan deebi'an gooftaa akka isaan fudhatan taasisaniiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u warreen yommus goota wangeelaa kana mana hidhaa keessatti galgala garafaa reebaa turan har'aa hojjetoota wangeelaati. Goonni kun maqaan isaanii Abbabaa Gabra Sillaasee jedhamu. Ijoolleen isaanii harki caalaan lubbuun hin jiran. Wayita ammaa goonni wangeelaa kun Baalee gubbaa jiraatu. Haala wayitawaa biyyi keenya irratti argamtu kanas gaafatamanii akkas jedhan. Jaalalli qabbanaa'eera. Tarii sababa bara dhumaa ta'eefidhas. Ta'us garuu itti galma bara dhumaati wanta ta'ee fi gara jaalala keenya jalqabaatti deebi'uu qabna jechuudhaan dubbatanis jiru. Waaqayyo ammayyuu umurii isaaniif haa dabalu jedhan. Gara odeessa keenya itti aanutti yommuu darbinu daawwattoota keenya. Teknoolojii ammayyaa waaqeffannaa waldaa keessaa biyya addunyaa kamirrayyuu ta'anii hordofan haaraan kalaqame. Waaqeffannaa waldaa keessaa karaa meeshaalee teknoolojii virtual reality jedhamuun kutaa addunyaa kana keessaa iddoo fedhan ta'anii hirmaachuun akka danda'amuu fi bu'aa guddaas akka qabu waldaan kiristaanaa Life of Churchitti dura bu'aa kan ta'an Pastor Kere Grosel dubbatanii jiru. Mudde 3 sagantaa waldaa adeemsifame irratti yeroo jalqabaaf kutaawwan addunyaa kanaa biyyoota garaa irraa kan hirmaatan namoonni 100 ol teknoolojii kana fayyadamuudhaan yoo hirmaatan isaan keessaa namoonni 3 immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhataniiru. Kana malees torban itti aananittis immoo meeshaalee teknoolojii fayyadamuudhaan kan hirmaatan baay'ee akka dabalanii turan dubbatanii jiru. Yeroo dhiyoo asitti teknoolojii meetaaversii jedhamu iddoo kennuudhaan jechuudha. Addunyaa irratti namoonni hedduun itti fayyadamaa jiraachuun isaanii hubatameetu jira. Keessumattuu waldaan addunyaa kanarra jiran hedduun teknoolojicha fayyadamuudhaan amantoonni akka waan qaamaan achitti argamanitti virtual reality fayyadamuudhaan saganticha hirmaachuun bu'aa guddaa qabaachuusaas Christian Headlines gabaaseera. Christian Headlines itti dabaluudhaanis teknoolojichi namoota wangeela dhagaanii akka qalbii geeddaratanii fayyaniif sababa ta'eera jechuudhaan kaawunsiliin waldaa kiristaanaa Itoophiyaa gabaaseetu jira. Xumura irratti daawwattoota keenya nama ofiisaatii lubbuusaa abiddatti dabarsee kenne namoota 8 immoo abidda keessaa baraaree argina. Namni kunis hin duune Waaqayyo gargaaree abiddicha keessaa ba'eetu jira. Namni abiddaan miilli isaa cuffatamee suuraa isaa ilaalaa jirtan kun lammii Zimbaabuweeti. Konkolaataa uummataa abiddaan barbadaa ture keessaa utuu ilaalu abiddichaatti seenuudhaan lubbuu namoota 8 abiddichaan barbadaa'uudhaaf turan baraaruudhaan ofiisaa balaa kanaaf saaxilame. Namoota meeqatu bakka nuti hin beeknetti waa'ee keenyaaf miidhame laata? Yesuusitti aanee jechuudha. Balaa fi du'aarraa nama baraartanii kan beektan mudannoo keessan koomentii keenya jalatti nu barreessa. Waan irraa barannu qabnu wanta ta'e. Gooftaan hunduma keessan isin eebbisu daawwattoota keenya. Qophii keenya irraa kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa guyyaa gaarii oolaa odeeffannoo haaraan wayita nu dhaqqabu kallattumaan kan isin dhaqqabsiifnu ni ta'a. Gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu eebbifamaa.